Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Akka moltan dhaggeeffattoota keenya sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo eegalee jira. Isaan har'aaf qabanne keessa godina Booranaatti namootni dogdoqqeen tajaajila geejjibaa kennan gumurukaan jalaa fudhatamuu komachuu. Mootaan keenya armaan karaa birigaan keessatti hojjechaa maatii keenya bulfannaan haallu hin deemneen waan ta'an keessa bu'anii oduutti himanii nuggatti mootorri nurraa fuudhani. Itiyoophiyaan hidha haaromsaa guddicha marsaa sadaffaaf bishaaniin guutuuf qophaa'uu fi Masriin dhimmicha ammas gara mana maree nageenya UN'tti dhiyeessuuf kan jedhus qabna. Kan biraatiin naannoo kibbaa jala kan jiran manneen maree godinaalee fi aanaalee adda addaa godinaalee ollaa waliin naannoo hundeessuuf murtee dabarsaa jiraachuus gabaasa qopheessinee qabna. Oduu gaggabaabaa keessaa Iraan humna niwukileeraa waraanaa oomishuu qabaachuu dubbachuun ishee yaaddoo uumuus isinitti himna kan isiniif dhiyeessu Anzaala Lamtaaddisaati. Kan jalqabaatiin naannoo kibbaa jala kan jiran manneen maree godinaalee fi aanaalee adda addaa godinaalee ollaa waliin naannoo hundeessuuf murtee dabarsaa jiru. Dhiyeenya keessa naannichatti gaaffileen wal fakkaataan ka'aa turaniiru. Dhimma kana ogeessitti dhiyeenyaan hordofaa turan obbo Daagim Daallee turtii BBC waliin taasisaniin adeemsi kun qajeelfama paartii biyya bulchuu jalatti gaggeeffamuu waan qabudha jedhu. ደቡብ ክልል እንግዲህ ሲዳማ ከወጣ በኋላ መረጋጋት አልቻለምና naannoon kibbaa erga sidaamaa naannoof danda'ee ta'ee booda tasgabbaa'uu hin dandeenye. Kanaaf godinni harka caalaan naannoo ta'uuf gaafataniiru. Amma erga paartiin badhaadhinaa paartii tokko erga ta'ee booda bakka lamatti nu hundeeffamtu kan jedhuun sanada qopheessani. Akka sanada paartichaatti yeroo hedduu haala iccitii ta'een mari'adhaatii akka qajeelfama paartichaatti amansiisaa jedhani. Sanadni kun dhumarratti miseensonni paartichaa naamusaalee paartichaa kabajuu qabuu jedha. Kana jechuun yoo ejjennoo paartichaa mormite dhiiftee baataa jechuudha. Kanaaf qajeelfama paartichaa jalatti mariin gaggeeffame. Naannoo lamaan ni hundeeffama jedhaman jalatti isa gadiirraa murtee godina Daraasheetu hafe. Isa olii keessaa immoo kan Guraageetu hafe. Amma qajeelfama paartichaan hanga miseensa isa gadhaanaatti waliigalleerra jechuun mana maree isaanii duratti murteessaa jiru. Amma yoo kun ta'e naannoo kibbaa kan jedhamu hin jiraatu. Murteen naannoo ofii ta'uu kun yoo milkaa'e rakkoon adda addaa uumamuu danda'a kan jedhan obbo Daagim riifarandamii irratti yeroo hedduu rakkoon ka'u dhimma magaala guddittii filachuu akka ta'e himu. Yoo dhimmi jiru waliigalteerra ga'amee gara mana maree naannoo kibbaa dhufa. Achirraa gara mana maree federeeshiniitti dhufee booda gara boordii filannootti dhiyaatee riifarandamiin gaggeeffama. Yeroo riifarandamiin kun gaggeeffamutti yeroo hedduu rakkoon ka'u magaalaan guddittii eessa ta'a kan jedhu irrattidha. Amma waajjira dinagdee magaala tokko yoo goote tajaajilli kan biraa akkamiin ga'a kan jedhu gaaffii ta'a. Magaalaa guddichaa ni hirra kan jedhus jira. Kunis ammoo adeemsa rakkisaa fi walxaxaadha. Akka ilaalcha kootti naannoo miti kan rakkoo uumu. Hundeeffama naannoo diigdees dhiistees hanga bulchiinsi paartii tokkichaa jiraatetti bu'aa hin qabu. Yoo xiqqaate kan naannoo Sidaamaa saba tokkoo fi afaan ofiin bulchamuu waan danda'uuf adda addummaa argata. Kun garuu saboota hedduurraa gara saboota xixiqqoo hedduutti darbe. Kanaaf akka ilaalcha kootti homaa jijjiirama hin uumu. Waldhabdee jiru gara waldhabdee xixiqqaatti jijjiira jedhee yaada. Komiin jiru naannoo irratti qofa osoo hin taane fakkeenyaaf baajanni gara godinaa deemee seeraan hojiirra ni oola kan jedhu yoo ilaalte hin oolu. Dhimma aangoo hihiruu ta'eeti malee gaditti bulchiinsa gaarii fi misooma uummata bira ga'uun adda addummaa hin jiraatu. Godina Booranaa magaalaa Mooyyaleetti dogdoqqeewwan lakkoofsa gabatee Keeniyaa qaban to'atamaa jiraachuu jiraattotni qabeenyi isaanii jalaa fudhatamee BBC'tti himan. Koomishinii Gumurkaatti waajjirri damee Mooyalee dogdoqqeewwan 50 ta'an to'achuusaa himeera. Tarkaanfiin motora yookaan dogdoqqee lakkoofsa gabatee Keeniyaa qaban irratti fudhatamaa jiru erga eegalamee ji'a tokkoof deemaa kan jiru yommuu ta'u motoroonni 50 ta'an to'atamaniiru. Uummatni kun cufti waan nyaatu dhabee taa'aa jira. Maatii keenyallee waan nyaachisu nu dhabnee jirraa jedhan jiraattotni magaalaa Mooyalee BBC'n dubbise. Mootaan keenya armaan karaa birigaan keessatti hojjechaa maatii keenya bulfannaan
haalu hin deemne maastawaqaalee goone nu warri gam lamaan jira naannoo lamaan jiraatu mooyyaleen akka beekamaa taatetti wanta ni keet bu'anii oduunitti himanii nugda dhufanii mooyyaleen nurraa fuudhani. Nu amutanaki taane sochoolee uummata keen bulfannu maatii keen bulfannuuni tokkolleen hin jirtu amutana. Sabu federaala kana bobba'anii nu akkini hojjetu tokkollee dhabnee ofirraa taa'u jirra. Wal guddoo dhowwani nama gati taa'u hojii malee taa'u jira. Mootora harkaa qabanu hojii dhowwanii kunoo saamichu mediin bakka federaalii dirga dhufeessi dhaabbattee hojii barbaadu jirti. Dhaabbattee nam geessu jirti fa'a kaadee mootorii guutee Paate gal torbaan lamaan kan kee gatuuf malee armaan kara wanni akkasii tokkollee hin jirtu gabatee maali armi keessa hin deemu wanni kan tokkollee hin jirtu. Kan fugugi jira gabaleen kiyya fugugi aanaa mooyyane ganti fugugi Itoophiyaa keessa. Ani motorri kiyya beektaa kama ijoolleen wayiin naabitti gara baaltii isiin dhuftee naani hayakki tokkollee hin qabne akkasumas fuudhanii jiburuufi galchani. Ani harkum qallee warri agasii sibiillee hin qabnu ijoollumaa bulaanii bitee kadhaabbinuma ijoollumaan hojjattee akkanumaan ijoollee guddifannaa akkasitti na jala fudhatanii warrummaan jiburuufi. Obbo Caanyaaloo Faajjii motorootiin lakkoofsa gabatee biyya Keeniyaa qabanii fi karaa seeraan alaan Itoophiyaa keessaa socho'an kunneen waggoota dheeraaf dinagdee biyyattii irratti dhiibbaa geessisaa turuu BBC'tti himaniiru. Tarkaanfii seeraa fudhannee jirra. Biyyi kun biyya lamatti as jira. Biyya Itoophiyaa jedhamtuu fi Keeniyaadha. Biyyi kun lachuu seera mataa ofii danda'e qaba. Biyyi tokko yoo biyyi tokko deemu seeraan deemu. Fakkeenyaaf namni tokko Itoophiyaa irraa ka'ee Keeniyaa deemu paaspoortii qabaachuu qaba. Paaspoortii qofa osoo hin ta'in paaspoortiin kun sirrii ta'uusaa immigireeshiniin naannoo lamaan jiru cheeggachuu qaba. Fakkeenyaaf kaasee kaan immoo kun immoo qabeenyi tokko yoo biyyi tokko irraa seenu tokkoffaa seera gumurukaa keessa deemee sanada gumuruka barbaadu hunda guutatee qaraxaaf taaksii kaffalee qabeenyi tokko biyyi tokko seenu. Yoo immoo karaa mootummaatiin illee eeyyam qabaate immoo eeyyamii ba'ee fi qaraxa nasa yookiin qaraxa irraa bilisa jedhee mootummaa yoo fakkaate qofa yoo eeyyame qofa. Kan amma to'achuu jirru biyya keenya akka biyyaatti waligala mooyyalee qofa osoo hin ta'in boorderii hundayyuu seerii yeroo dheeraaf cabee akka kabajamu jedhee mootummaan kallattii ka'ee jira. Kallattiin kun qaxxitaa Xeqilaa Ministeera Ofiisarraa kaasee TV'n dhimma kana hordoftuu jira. Mooyyalee, Jijjiga, Togo Caalee, Dirdaawaa, Samaraa dhimma qabeenyi uummata qabeenyi Itoophiyaa seeraan ala biyya alaa deemaa biyya alaatti gala. Biyya alaa deemu baay'een qabeenyi kennatiin badee deemu baay'ee mootummaan yeroo dheeraaf qorate booddee amma tarkaanfii kan fudhachaa jira. Kan dhaggeeffataa jirtan sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromooti. Amma oduuwwan gaggabaaboon isinitti hima. Sudaan dilbata kaleessaa yeroo jalqabaaf dhibeen maaree jaldeessaa maankii booksii jedhamu nama tokko irratti argamuu ibsite. Dhibeen kun barataa ganna 16 naannoo lixa Daarfur irratti argame. Addunyaarraa namootni 21,000 dhibichaan qabamaniiru. Hoogganaan Annisaa Atomaa Iraan biyyi isaanii gahumsa meeshaa waraanaa niwukileeraa ijaaruu qabdii hin barbaadduufi malee jedhan dhiyeenya gorsaan bulchaa biyyattii yaaduma kana dubbachuun isaanii gabbisaa niwukileeraa Iraan irratti yaaddoo uumeera. Iraan niwukileeraa annisaaf fayyadama jettus qaamni addunyaa irraa gabbisa niwukileeraa hordofuu hin amanne. Raashiyaa fi Yuukireen erga waliigaltee mallatteessanii dooniin midhaan feete yeroo jalqabaaf Yuukireenii baate. Qondaaltotni Tarkii fi Yuukireen doonittiin buufata doonii kibbaa Odeessaa jedhamuuti akka baate ibsaniiru. Raashiyaan buufata doonii Yuukireen midhaan akka alattiin ergine ji'a guraandhalaarraa eegaluun dhorkuun qaala'insi jireenyaa addunyaa irratti akka hammaatu taasiseera. Weellistuun beekamtuun Ameerikaa Biyoonseen wallee haaraa baaste keessaa walaloo wal dhabsiisan erga argamee booda ijoo dubbii taateetti. Keessumaa kanneen qeeqarratti dhiyeessan kanneen qaama miidhamtootaaf falmanidha. Kan itti aanuutiin Itiyoophiyaan osoo waqtii roobaa kun hin darbiin dura hidha haaromsaa guddicha Abbayyaa marsaa sadaffaa bishaaniin akka guuttu erga beeksiftee bultee jirti. Masiriin garuu karaa ministeera dhimma alaa isheetiin ammas waajjira mana maree nageenya mootummaa gamtoomanitti iyyata dhiyeeffattee jirti. Beekaatuma.
Ijaarsi isaa erga eegalamee waggaa 10 kan lakkoofsise hidhi haaromsaa Itoophiyaa, Suudaanii fi Masrii jidduutti dhimma wal dhabdee akkuma ta'etti gara xumuraatti dhiyaachaa jira. Waggoota lamaan darbaniif Suudaanii fi Masriin osoo waliigalteerra hin gahin Itoophiyaan hidhicha bishaaniin guutuu hin dandeessu jechuun mormii fi akeekkachiisa dhiyeessanillee Itoophiyaan bishaan guutuun adeemsa uumamaa ijaarsaa ta'uu fi gaaffichis kan fudhatame hin qabne jechuun haala milkaa'een marsaa 2 bishaan guutuu beeksiftee turte. Marsaa sadaffaanis bara kana baatii hagayyaa keessa akka gaggeeffamu mootummaan Itoophiyaa kan beeksise yoo ta'u, miidiyaaleen Masrii tokko tokko garuu fakkiiwwan saatalaayitii waabeeffachuun torbaniin duraa eegalee marsaa sadaffaan hidhicha bishaaniin guutuu eegalamuu gabaasaa jiru. Ministeerri dhimma alaa Masrii xalayaa mana maree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomaniif erga irratti Itoophiyaan tarkaanfii dhuunfaa isheetiin hidhicha bishaaniin guutuu itti fuftee jirti jechuun iyyata dhiyeeffateera. Gama Itoophiyaatiin ammoo haga yoonaatti hidhicha marsaa sadaffaaf bishaan guutuu eegaluu ilaalchisee ifatti wanti jedhame hin jiru. Ammas ta'ee kanaan dura qondaaltonni mootummaa Masrii ijaarsa hidha haaromsaa haala bishaan itti guutamuu fi adeemsa hojii isaa irratti komii kaasan ilaalchisee Itoophiyaan waliigaltee biyyoonni 3 bara 2015 waliigalan cabsitee jirti jechuun himatu. Waliigaltee kanarratti haala fayyadama bishaanii irratti walta'iinsa biyyoota haqa qabeessaa fi amansiisaa akkasumas biyya kamuurrattu miidhaa olaanaa hin qaqqabsiifne haala barbaachisaa ta'een hunduu miidhaa hambisuu akka qaban kaasuun Itoophiyaan gamashitiin hidhichi aannisaa akka maddisiisuuf kan oolu yoo ta'e biyyoota gara gadiitti argaman irratti miidhaa cimaa waan hin qaqqabsiifneef waliigaltee mirga bishaanichaatti fayyadamuu ishee gaaffii keessa galchu akka hin mallatteessine beeksisaa turte. Masriin bishaan laga Abbayyaa kan dhugaatii fi qonnaaf adda durummaan irratti hundooftu hagi bishaanii kan hir'atu yoo ta'e jireenya uummata ishee irratti dhiibbaa olaanaa hordofsiisuu akka danda'u kaasuun faayidaa ishee eegsisuuf waan hunda raawwachuu akka dandeessu ibsite. Keessattuu Sudaan waliin leenjii waraanaa haga gaggeessuu jalqabdee jirti. Itoophiyaan ammoo uummata ishee hanqina ibsaa keessa jiruuf ifa dhiyeessuu fi damee industirii ishee cimsuuf jecha piroojeektii hidha kana mariif kan hin dhiyeessine ta'uu kaasuun gama kamiinuu hidhicha ittisuuf qophii ta'uu beeksisaa turte. Kan itti aanuun gareen kubbaa miilaa dubartoota Ingilaand seenaa biyya isaanii waancaa injifachuuf waggoota 56 eegaa turte kaleessa haaressan. Waancaa Awurooppaa bara 2022 Ingilaand qopheessite gareen dubartoota Ingiliz mo'achuun biyya isaaniitti hambisaniiru. Kun erga gareen biyyaalessaa Ingilaand dhiirotaan bara 1966 waancaa addunyaa mo'ate kan jalqabaa ta'uu isaati. Firaafoolii dhugaasa. Gareen dubartoota Ingilaandii waancaa Awurooppaa injifachuun seenaa haaraa galmeessani. Gareen dubartoota Ingilaandii yeroo jalqabaaf injifannoo kana yeroo galmeessan akka waliigalaatti kubbaa miilaa dhiiraanis ta'ee dubartootaan Ingilaand erga bara 1966tii waancaa homaa injifattee hin beektu. Dirree Wembley irratti Jarmanii 2-1 injifattee waancaa kan mo'atte Ingilaand taphichi daqiiqaa 120 gaggeeffame. Gareen kubbaa miilaa dubartootaa Jarman yeroo 8 shaampiyoona ta'anii ture. Ingilaandiif galchii lameen kan lakkoofsan taphattoota jijjiirraan dirree seenan yoo ta'u Toonii fi Keelii jedhamu. Tapha garee biyyootii lameenii ilaaluuf deeggartoonni 87 dirree Wembley kan galan yoo ta'u kun seenaa kubbaa miilaa keessatti riikardii isa olaanaadha. Leenjistuun garee dubartootaa Ingilaandii Sariinaa Wingman waggaa 5 dura deeggartuu ta'uun dirree seentee daawwachaa turte. Amma garee biyyaalessaa dubartoota Ingilaandii erga leenjisuu jalqabdee walitti aansitee mo'achuun seenaa haaraa biyyattii keessatti argamee hin beekne galmeessisteetti. Taphattoonni garee biyyaalessaa dhiiraa Ingilaandii deeggarsa dinqisiisaa garee dubartootaaf agarsiisaa turani. Bara darbee gareen biyyaalessaa Ingilaandii dhiiraa waancaa Awurooppaa Itaaliidhaan mo'amuun dhabani. Warri dubartootaa kana milkeessuun seenaa hojjetaniiru. Garee Ingilaand Lions jedhamuun beekamu keessaa Beth Mead taphattuu cimtuu dorgommii yeroo 2022 ta'uun yoo filatamtu galchii 6 lakkoofsisuunis badhaasa dabalataa argatteetti. Beth Mead kilaba Arsenaaliif taphatti. Injifannoo isaanii kanaafis giiftiin UK Elizabeth ergaa baga gammadanii dabarsanii jiru. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya osoo xumuriiwwan dura oduuwwan gabaaboo biraan isinitti hima. Itti aanaan itti gaafatamaa mana maree Suudaan bulchaa jiru Jeneraal Mohamed Hamdan Hagalo fonqolchi mootummaa fi ministeera muummee siivilii biyyattii duraanii aangoorraa kaasuu bara darbe raawwate jijjiirama homaa biyyichaatti hin finnee jedhan. Jeneraalli maqaa Heemeetii jedhamuun beekamu Abdallah Hamdok manatti uguruun haalichi inumaa
akka hammaatu taasiseera jedhaniiru. Biraatiin Afrikaa kibbaatti namootni 82 yakka albuuda seeraan ala baasu yaalii ajjeechaa meeshaa dho'insa uumuu seeraan ala qabachuun har'a himataman har'a mana murtiitti dhiyaataniiru. Poolisiin namootni shakkamanii mana murtiitti dhiyaatan kunneen yakka gudeeddii baay'achuun dubartoota 8 irratti raawwachuunis shakkamuu isaanii ibsee jira. Kamisa darbee osoo fiilmii waraabaa jiranii dubartoota 12 fi akkasumas dhiirota 10 irratti haleellaan raawwatamee ture. Sagantaa galgala kanaatiif qopheessine asumarratti xumurree jirra. Kan isiniif dhiyeessee Anzaalaa Lamtaa Addisaa ture. Firaafolee dhugaasaa qopheessiteetti Mubaareek Gama Gummaa ta'een kan halkan gaarii.